ammatti seenna irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu warroota diini ilmoo sanii diini Oromoo haati miskiinaa takkasi yaa Oromooti jettee isini boochuu dhimmamsiifte sheer godhaa viidiyoo tana nama hunda biraan gahaadhaa jechuudha. Abiyyi Ahmad Aliifaa biraan gaya sigalee oggii sheer taate bira dhayti. So saniifu amma gara sagantaan dhufee fittiin deema arra akkuma beekamu oduu gaddaa jira jechuudha. Oduu gaddaa sirni gartee dhandhaarrumaatu gartee okkotumaa jijjiirame malee sirri kan jijjiiramne sirni dheengadda dambidoollotti ajjeesee haadha reefa gubbaa teessise sirni gartee dheengadda jira dhiira gudeechise aangumarra jiraachuu isaa waan kanaa isinii mirkaneessa jechuudha. Hedduu nama dhagayama, hedduu nama gaddisiisa. Oromoon ol baatee gaddeebite. I don't know. Rakkoo teenya tanaan naagaluu deebiita dhiiru maaluma taane sigalee. Warroottan osooniin sagantaa kiyyattiin seenne namni rabbi sodaattan dhiiga namaa fa'aa irratti sagaleen ta'ina. Namni rabbii tokkicha sodaattan dhiiga miskiinaa haganna qabu jiru irratti khaadiree ganna ku jira abiyyi quban qabu maarreen quban qabu warri jettan please waan kana fakkeenya tokkoon isinii kenna. Gaafa Lammaa Magarsaa Oromiyaa irra jiru poolisiin Oromiyaa maaliif ummata madayte? Maaliif ummata wajji jiraatte? Maaliif raayyaan ittisaa hundi jaalatame? Mee yaa Oromootiif duuba deebi'aa ilaala. Waa hunda kagodhu hoogganaadha. Gubbarra hanga liqoombar milishaa ganda keessaa nama jeesutti sirna gubbarraa gaddiriireen nama jeesaa jechuudha. Mee Lammuma Magarsaa laala. Poolisiin Oromiyaa dheengadda gartee ummata keenyaa wajji dhaabbatte. Ummata keenyaaf dhaabbatte. Gaafa lolli cinaasani ta'u ummanni rasaasa dhiyeessaa fi bishaan dhiyeessaa fi khadawwaame fuudhee haakimattiin fiigaa maaltu kas godhe? Hoogganarraa jechuudha. Hoogganarraa hin dogoggorinaa waan takkan dogoggorinaa naa isiniin jedhe waan kana laal jalarraa aliifirraa hanga wassalaami beeynaa jechuudha. Piippi abiyyi waan ta'e abiyyi nama afaanii baafatee sigalee barshanee tokko katti hiinee ummanni girgiriinu haa akkamta shanee kamitti hiitan jee nama dha'ee bar walgahii keessatti saxiin gootanii afaaniin ustanii kan poostiin goone kan hin dubbanne kan gabaasan galchine ichumatti saxiin gootanii nama jee sigalee. Ni beekan warri qoree jiddu galeessaatii fi kun hogginan jecha kana juu guyyama akka jee fi eessatti akka jee ni beekan jechuudha. Nama akkasiiti. Yeroo hunda liqoombar gandaatiin siin jedhe khaadireen gandaa milishaan gandaa kana majjeesu hooggansa gubbarraatti kennameeni jechuudha. Kanaaf gartee political science nama siyaasaa gartee fixe ta'uun sin barbaachisu. Lammuma Magarsaa hadheen gaddaa kana laali. Poolisiin Oromiyaa tadheen gadda naman tuyin. Poolisiin Oromiyaa tadheen gadda mana laaqana hunda jaalala keessa hoggiisi mana laaqanaa seentee isin laaqana nyaattiin kafalinaa deema nuu kafala jee namni hundi lafaa ka'ee poolisii Oromiyaa irraa kafalu. Sigalee poolisoota Oromiyaas kanuma dheen gaddaa san arra hoggi sirni Shimallisii fi Abiyyi dhufu maaltu jijjiiramee jiyaati. Dubbiin hoogganamoo poolisoota, dubbiin hoogganamoo milishoota, dubbiin hoogganoota moo makalaakiyaa asirraa laalleeti dhaabbannee Abiyyi komachuu jirra jechuudha. Namni goosisaa jiru, namni gartee waan kana dhibbaa dhibbatti goosisaa jiru Abiyyi jechuudha. Abiyyi anamma duraan isinii dubbadde mootummaan miila sadii lafa dhaabbatti. Ekonomii, militarii, political. Ekonomii fi politikaaliin Abiyyi harkaa kutee jiraan isiniin jemma dura. Abiyyi waraana qofaa bineensa madaa'e Abiyyi ganaa wanni inni jiraatuun millaacii qawwee isaa qofaan jiraataa jeetiin amma dura isinii dubbadde. Sigalee kana dhugoomsaa deemu jira.
Wanina namudura isini hime hujiidhaan fidaa deemu jira jechuudha. Kanaa booda inni gartee marii nu wajji marii haddu maarree marii haddu dhiisa bira kutee jira. Abiyyi dursii hime ajjeesuun injifatamuudha jee. Injifatamnaan ajjeesu seenee jechuudha. Ajjeesuun injifatamuudha kajee isaami. Ajjeesuun moohamuudha. Qorannee hiina malee hiinu kajee isaami. Qoratee hidhaan jiru ajjeesaa jira moohamee jira jechuudha. Jechuma sarraa gartee akka inni moohame akka inni gartee sirni kun xumura harkachuu deemu siif galaa jechuudha. Wanni gartee xiinxala biroo hayyuu biroo gartee girgirii kaahuu si barbaachisu hin jiru. Dur maal godhuu ture arra maal godhu jira. Kanumarraa xiinxaluu dandeessa jechuudha abboleeyyan. Saniifuu ummanni keenya if qopheessa. If qopheessa ani sinumaaniin jaa duuti tana caalaa as deemu jira. Nuti waan kana ni beeknaa isinitti iyyuu jira. Du'a kana caaluu as deemu jira yoo amma if dhaqqabuu baatte. Yoo amma haatee iyyitee if dhaqqabuu baatte du'a tana caaltu as deemu jira jechuudha. Sigale saniifuu if eeggadha. Amma gara sagantaa kiyyaatiin seena. Abiyyi gartee maaliif ilma Oromoo jenna. Oromoo keessaa bahee jenna. Qabsoo Oromootiin aangoo dhufe jenna. Oromoof dhimmama jenna. Oromoof saba biroo gowwoomsu jira jenneeti if gowwoomsu jira jechuudha. Nu gowwa malee isaa miti jechuudha. Inni waan beeku dalagu jira. Inni aangoo isaa jabeeffachuu jira jechuudha. Sigale malee inni waa'ee nuti anaa fi ati asirraa wanyee waccisiifnu kana qubaa hin qabu jechuudha. Kan nuti ilma Oromooti, goota Oromooti, eessa dhalate, maarra dhalate jennee nuti haasofnu kana irraa quban qabu jechuudha. Abiyyi jechuun nama Oromoodhaaf dhiini tokkotti hin dhaga'amu. Wanni takka Oromoon duutee mee ibsa tokko kan inni kenne as kenne. Gadda tokko kan inni ibsate naa himi. Mee gadduma tokko akka mootummaa naannoo Oromiyaatti illee akka federaalatti illee mee gadduma tokko kan communication ibsate naa himi. Gaafammoo namni kursiisaa tuqe. Baandaa Ijiptiiti, baandaa Eeltiraati, baandaa Soomaleeti. Gaafa kursiin isaa tuqamte qiyaamaa ta'a laalme. Nama kursiisaa malee du'a namaa kana irran kaayyatin asumarraa sii galaa bar. Hujuma isaa sii galchaa bar. Adeero. Xiinxala biroo sin barbaachisu bar. Keessattuu hagayoon lammiin biroo duutellee warri soddaasaa du'ellee wanna gadda ibsatu mee takkaa guyyaa Oromoo mataan murame ibsa baasemu. Guyyaa arra gartee mucaan xiqqishaan haadhaa fi abbaa ijaallaalchisanii mataa adda facaasan ibsa baasemu. Gadda tokko takkaa ibsateen beeku jechuudha. Oromoon du'uun, buqqa'uun, gidirfamuun, Oromoo dhabamteetu, Oromoo laaffatte, Oromoo caccabte. Sigale Oromoo gandummaa wal qoodde, amantii wal qooddee caccabtee daaroyteetu aangoo Abiyyiitiif barbaachisa jechuudha. Oromoo humna dhabde, hayyuun keessa afaan qabate, keessa baqate, tujjaarri hundinuu eega abbootii garaa sigale tujjaara silaa sabaaf yaadu saba gargaaru hunda eega biyyaa baasee saba caccabse. Oromoo caccabteetu Abiyyi fayyadaa caccabsu jira jechuudha. Sigale caccabsu jira jechuudha. Ni caccabtamoo ni cabsitaa sansiib beekaa jechuudha. Ilma kiyya maarree kiyya miitirqishoo kiyya waan jaamu kana gubii gati. Gubii gati wanni ilma kee jaamu jirtu adeero. Abiyyi nama ibsa tokko si hin baasiniin siin jee gadda kee si wajji ibsachuudhaaf. Aangoo isaa tiifachuuf aangoo isaa gartee qarqaran ayyaanaan baga isin ga'e jechaati bar mee asiyaa waan takkaa isinitti hin bahiniin isinif baasaa. Ayyaana durooyiniin eeguu deemaa jee hangam takka lallabu jiramu nama sodaachisuu bar. Akka namni mirga isaan gaafanne, akka namni gartee mirga isaan falmanne, akka gaafii takka ati gaafachuu hin dandeenye durooyiniin mataa dana facaase jette. Propaganduma oofu jirammee laale. Ayyaana cuuphaa ka addeemu kana durooyiniin eeyinaa jechaan jirani. Isaan ka isaa yaachisu namicha ka isa yaachisu dhimma kursiisaa malee Oromoon duute
dhabamte beeloyte buqqaate gudeedamte dhimma isaatii miti ifiifutti bashannan booha oromoo kana enjoy itti godheen sigale wayinni nuuf gadda wayinni nuuf maarre taajaan sigale inni booha ati boochu kana rakkina ati rakkattu kana cinqii ati keessa jirtu kana isaaf gammachu isaaf raahaadha ammani eeyda xiqqoo booda yoo inni gabbee gammachuu isaa ibsate misooma jee maarree jee sigale wadalloota walii qabate kana wajji iyyaa raasaa keessa deemin akkanuma naa eege karoora inni kennee galmagaa jira jechuudha moraali saba tokko huggii cunqursuu deemtu onnee cabsuu deemtu sigale moraali isaa dhooytaa jechuudha dura moraali maal godhe hayyoota keenya adda hiree jechuudha walirra nu bobbaase anarraa eegalii badii tana keessaa qoodaan qaba walirra nu bobbaase eega nuti wal ajeeffanne booda sigale kaan hidhee kaan aree kaan bakka haraan isaa bal'atee jechuudha sigale kana hunda ittiin siidhu fuutaa kan mo'achuu dandeenyu kan injifachuu dandeenyu kan saba keenya haadha teenyarraa harmee teenyarraa imimmaan haquu dandeenyu sigale tokkummaa qofa marroo fi jaawar yoo arra dubbiin tun hin tokkoomsin taayyee fi lammaa yoo dubbiin tun hin tokkoomsin jara kana hunda yoo walitti fiddee dubbiin tun hin tokkoomsin dubbiin isaan tokkoomsitu hin jirtu jechuudha ijjimma jarumaan kana laal afranuma kana kanin siidee kana manguddootaan dhiisi du'aa goonaafi dhiisi sigale du'aa goonaaf kana sigale joolleen qaroon amma walitti dhiibuu qabnu dhiibbaarra godhuu qabnu sigale joollee tanaa jechuudha kun addunyaa irratti dippiloomaasiin kun millaachi isaatiin kun beekumsaa fi dhageettii dandeettii isaatiin abiyyi fuunfannoon ga'u jechuudha dhiibbaarra goonee sigale ummata kan nama tokko ilkeen takka jirtu waaciniin haami sigale tabakka takka jirtu waaciniin adda addaan namni shirshaaroon hoogganaan fedhe akka isin hin bitan shirshaaroodhaan hoogganaan fedhe akka isin hin bitanni kabajaan isin gaafadha jechuudha abiyyi jechuun nama irra si kaayyatee miti adeemu ani rumaan sii deebi'a waa takka sirna kana nuti laala mee nuti keessaa yaanaan amma laali mee waan qorqorroo asirraa dulloota mataan akka tokko ta'e gartee kadaayibaraan tattaa'u ka asirraa iyyu malee waan maraattu haasoyni siituu jalqabaa fi dhuman qabne malee sigale mee piippiin dur nuti kasi nyaggoone sagantaa baafnee fi sirna diriirsine sigale kana sagantaan teenya jenne lafa kaayyenne teessan as kennadhaa jenne itti dhaadan mee piippiin sun eessi jirti piippiin numaa bar sigale dhugaan siimaan piippiin aanaa taayyee hangaasaaf zaaset mee isa jirti natin yoo jiraatte as baatee morbitu sigale waan talkaashaa gartee mataa miilaawuu dubbii siituu gartee irraa quban qabne tanaatu gartee waan ifi jirtu ifseete amma kan jirre barraani ummata fixu seente ummata fixu seente mana oromoo diigu seente sigale maa mana kana diid aboona mee kunu ilmaan kudhan qaba ilmaan diidam qaba qorqorroo takkittiyu namni ma bitachuu hin danda'u jireenyi qaala'e waan namni walirra kaayee bite tana mana namni biyya arabaa amata 15 diidamii ol taa'e tokkichaatti ciccitee jaarrate kana diiga dhufe aboo mana kana maaliif diida hoggii ati jette hoggii mana kana maaliif diida ati jette isin amma waan mana kana diiguuf hin beeytanii dhaloota ama diidan booda dhufuuf galaaja amma wanni kabajaa nabiyyi gaafan akka sheekka abbutatti illee wanni kabajaanan gaafan guyyaa dhaloonni ama diidan booda
kawaan ati madalaydu si beeku sun dhufe aangoo irra deebita amma aangoo gadhiisi dhaloonni kun aangoo afaan keetuun beeku sigale wanni ati dalaydu kun hin galuuf nun galu wanni amma wanni inni sigale wanni inni gartee magaalaa diiguuf magaalaa xixiqqoo hararraa tana hunda diiga sigale gaafa amaddi dambooda isinii galaa amaddi damishan booda isinii galaa dhaloota dhufuuf galaa siinja guyyaa dhaloonni sun dhufe khasi understand si godhu sun wanni ati gootu gartee galuuf sun dhufe aangoo irra deebita please amma dhaloota kanaaf hin galtuuf hin dhiisi aangoo gadhiisi sigale aangoo gadhiisi hayyoonni keenyaas dhaamsiniin qabu wanni arrattaame oromoo irrattaamu jiru kun yoo sin tokkoomse yoo kun dhiibee walis hin fidin sigale bu'aan isin eeydan gartee I don't know naangalu ummanni keenyaas rooroon sirra deemu jirtu kun hayyoota keetirra dhiibbaa gootee yooniif gartee sirna kana karaa xumura ofirraa achi dhoofin guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha guyyaa wanni takka sii galu hin jirtu jechuudha saniifu ummata kaan manarra diigaa mana malee hambisaa asii masaraa Teediroos dhaqee waa waggaa dhibba qaalicha du'ee jiru sigale qaalicha du'ee jiru sa'aa tanatti masaraa Teediroos haarayomsu moo sigale paartii fi haarayomsanii gartee taa'anii istadiif godhanii eeysa kufne eeysa kaane eenyu wajji mari'achuu qabna eenyu dha'uu qabna sigale eenyu wajjitti fufna eenyuuf keessa baafna yaani sa'aatii paartii fi haarayomsanitti inni ganda keessa deemee masaraa haarayomsaa jechuudha Khadireef kaabineesaa kana ajajatti dabarsee mana miskiinaa diisisaa oola jechuudha mana dila oromiyaa keessa akka diigame kana baay'ata kamiin jaaruu deema biyyattiin doolaaraa udhabdee gaazaa galfachuu dadhabdee jedha haya isaa fiddee biyyattiin tudispaaltii godhuu ta'e karaa kana isaa fiddee beenyaa ummata dila kanaa kafaluu ta'e sigale hoggi ati kana hunda gaafatte ay isiniin galu yoo eenyuuf galaree eeganuun galle hoggi jaaniin nama waggaa 20 booda namaa gala hay nama arra taa'ee ummata arra gubbaa taa'ee nama waggaa 20 bulchu barbara ajaa'ibaa keessa seenne bar mee qaallitti jinnittiin heerume jettu sannu gaafadha amma wanni kanaa jinnoota keessanii jirtii jaa sigale wanni ma oromoo mudate tun nama arra taa'ee warra maddiidamii bulchu jiru osoon arra dhumu jirru osoon beelti dhufitu jirtu osoon buqqa'u jirru osoon gudeedamaa jirru sigale ay wanni nan arra godhu kun teessanii miti tanama waggaa 20 boodaati sigale mee hoogganaa ummataan akkana jiru kun beeki tuffii ummataati be dhugaan siiman tuffii ummata kanaa qabu maal fiddan maaltu dhufa maal fiduu dandeessa jechuudha ani duriin sii hime sigale duriin isinii hime miskiinni quufe rabbiin aboojaa lal bakka inni addunyaa tanarra beekaa jira isatti fakkaatu baquufeemi akka intala nugusaa sani gartee ummata beelee hiriira bee jennaan keessa nyaatanii jette amma inni quufee jira hay nageenyi hin jiru jettanii isa yaabar innimma rakkinni isaa guddaan jaawarumaaf deebii kennu jira jaawar dheengadda maal jeeni finfinnee bichaa bulchuu jiranii utaalee qe'ee naannoo Soomalee dhaqe bar waraanaaniif marsee yoo kaameraa achi qaban bar waraana qofa dilli bar ummata fakkaatu sun jalli shugguxii bar sigale jalli shugguxii bar cufti siyaa'ee bar ummata ayyaa'u jira jee inni siyaa'u masaa tana hamma ta'u ummata yaani ijoollee lamaa sadi ijoollee Kaadiree tana achi dhaaba ijoolleen tun ililliidhaan afa ijoollee osoon inni dhufin dura leenjisan akkatti afaan uriituu fi akkatti afaan bantuu fi akkatti ija keessa laaltuu waa hunda dura leenjisanii fixa
sigale akkasitti fishka afuufaa foggi inni ciidhu febo bakka ijoollee ummataatiif ummata afaan Oromoo sigale marataan keenya tokko faana asirraa taa'eeti sigale akka inni godhatu namichi kun addunyaa biroo haasa'u jiramu Itoophiyaa namni harku jiru tanarraa haasa'u jira jettee hanga si ajaa'ibsiisu takkatti sigale saniifu obboleeyyan kiyya namichi laal addunyaan amaddii dambooda dhuftu bulchu jira jechuudha mee warruma bilziqinaa guutuga isiniin galuu siin jaabar amma biyya tana laal magaalaa xiqqoo karaa xiqqaa tokko diiguudhaaf miliyoona meeqa si barbaachisa baay'ata ramadu qaba sitiin maallaqa hanganaan lafaa qaba jechuu qaba hanga caffeen deemtee murtooytu wanni takkan diigamtu jechuudha bakka inni Ameerikaa dhufee biyya bibbireedduu tan harke mana fokkotaa kana hunda gartee wannaa harkaa diigaa mana fokkotaa san keessa beeki doktaraatu ciisu jira profeesaraa ciisu jira khaniireedha ciisa ciibsite sigale khaniireedha ciisa ciibsite sigale santu ciisu jira beeki ilmaan 5 10 15 7 8 9 kana wajjichi keessa ciisaa jechuudha amma mismaara tokko bitachuun danda'u doktoraa mi profeesaraa mi waan feetete yoo gartee gaangistara abiyyi khasaamu kha ummata hidhee gartee qotee bulaa yoo hudhan ziqee albaa hudhaajee hudhaatti gallakkisee qotee bulaa albaasu jiru kana yoo taate malee mismaara tokko namni bitee mana jaarrachuu hin danda'u sa'a akkanaa keessa dhufee fooqiichi diigee biqiltuu dhaaba dhufe sigale biqiltuu dhaaba obboleeyso hayyoonni Oromoo please hayyoonni Oromoo ummanni isin eeggachaa jira ummanni isin abdachaa jira sigale walikoota malli maalii waliin jaa erga ifi wal shukumtan hulaa cufattanii wal shukumtan booda sabaa sablammi eenyu dabalannu qabsoon teenyatun saffisaan bineensa kana xumuro gootiyaa wal mari'adda eega teeysanii fixattan wal shukumtanii boskii taatus wal loltanii eega teeysanii fixattan booda gabbaha eenyu hammannajaa sigale ichi keessa fixadda please roadmappi qopheessa sigale waan kanarratti gartee addunyaa guutuu harka qabdan amma jaawar gartanii jirtan manguddoo Awurooppaa ta'an gurra nama buuftee aangurra nama keeysu tana guutuu isi harka qabaa jechuudha wajji deemee wajji haasa'u ture sigale maalumaatu bakka gartee ol ja'anii fuudhuu tanan nu danqa maali qiyaamummaan Oromoo qabate sirna kana xumuratti godha amma naannoo Oromiyaa kuma duraan dubbanneen fannoo moohuun dandeessu fannoo yoo moote yaada moohii takka akka fannoon si gadi yaane daangaa Oromiyaa irra cufii gaafaan anju abbechuu baamala kawayyaan ekkas godhe fannoon fuun fannoo geessifi kawayyaan ekkas godhe aboo fannoo fi wayyaanee jechuun birgeedii biyya buqqaatee si gayyaatu dirooyin infirraa dhorkite san gubbaadhaan eeltiraan nu gargaaruu ture sigale Soomaleen nu gargaaruu ture bari sin keessumaa humbeeyte wohuma abiyyi jechuun bar nama iskriinarraa akka aktara taphachuu jiru malee duubaa namaa taphachiisu jira warri taphachiisu jiru sun tokko duuban jiru sigale nuti tana beeynaayi himmootu karamarii wanni jechuu eegalleef maali aktaroota isa duubaa isa taphachiisuutu sigale hayyoota isa duubaa taphachiisu cuufa caccabsee fixee jechuudha hanga biyyoota ollaatiin baatutti mana keessaa eegale hanga biyyoota ollaatiin baatutti guutuu namaa caccabsee fixeeti fannoo tana mootuu taa'i guyyaan anjuusan haay nama wayyaanee waggaa 100 biyya bulchuuf karoorfatte mooheetu amaara yoo illee distii waliin dhawan ka'ee horii humoo dhaba yaaboo ati dubbiin si harkaa baate maal taate faayida dhabde dachi dhabde bara dhabde naan jiru ture la hoolaan abbaan garaa maafi bakkuma ciisuu fi garaa isaa qofa yaadu kun sigale namni barga garaa osoo hin taane dhaloota dhufu osoo hin taane nuti kanaafi ka dhufuufis
bariyoo dhaloonni kun jiraatee wanna wal godhe dhaloonni dhufu dhalataa bara. Hoggii kana lafarraa xalayde dhaloonni waggaa 20 booda eessa jira? Ammarraa eegalanii bar ammarraa wal fuudhuu eegal bar namni isteeppiidhaan dhaloota dhufuu malee dhaloota waggaa 20tiif kun yoo wal fuudhee wal horuu baate sigale mee adda baasaaf dhaloonni kullaal yooniif kun wal horuu baate gartee dhaloonni itti aanu waggaa 20 booda kan jira soo gaafaanan akkas juun fannoota namoonni hin dandahamu please gaddaappu joollechi geessitee fichisiisuu deemta ani boo khoofiyaa diimtu takkasi gajjallise hee olerge azaaba keessa buuftee jiran amma baqatanii boo'aan sigale makkalaakee amma gaddachaasee naannoo Oromiyaa marsiisuu deema jechuudha maaliif waboon karaa Adaamaa kana hunda jala loltee karaa Jabuutii asseenu kana hunda cuftee daadar keessaa jirti sigale Shawaa lixaatii kana hunda kaaba kibba kana hunda keessaa shorar keessaa jirti sigale inni duraan maal godhuu barbaade waboota nagartee milishaa gandatti itti ijaare mootummaa gandarraa jani bar gandarra jabaachuu qabna jechuun nama ganda keessaa waboo nyaachisu qaqqalu nama ganda keessaa wabootti gartee midhaan kennu sigale akka arra godhan kana gartee mi akka arra godhan kana godha je'eeti ajaja gaddabarsee wanni sun hojjechuuf diddee jechuudha amma maal godhuu deema makkalaakee Finfinnee qofaaniif marsuu deema jechuudha afaanin maal jam makkalaakee dadhabe moorad deebifna hafuura fudhatu minaamin siin jensi maal mooraan itti deebisan hin jirtu sigale Finfinnee ifi marsuu deema jechuudha maaliif karayyuun itti ol deemaa jira jechuudha biiroo keessa itti as deemaa jira karayyuu itti sosso'aa jira jechuudha ilmaan sabaa sirriitti itti sosso'aa jiran soo saniifuu awwannin isiniin juu dhumaatiin ganaadha amma Harargee keessa maatii Harargee lixatti maal godhan deengatti maatii nam 3 bakka takkatti hin finne bakka ilmoo dhalattee baatii 5 haadharra dhawanii hin finne hidhamee maarree ta'ee siin jedhan eenyu hidhame maqaan isaa eenyu footoon isaa mee yoom hidhame sigale eega hidhame mana murtii dhiyaate hin jiru kijibaa bar namni hidhame hin jiru sigale Harargee baatti kas dhawu jiran ummata Arsii keessatti Walloo keessatti Wallagga keessatti ajjeesanii sirnuma kanaa beek haree ifarra teessisuun sigale saniifuu ummanni keenya kana hundaa ulaalee xiinxalee maaltu deemaa jira eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemnaa iflaaluu qabdanii jechuudha manaama gartee bilicii kanaan dagamtanii bilicii waan dhumaati sigale biliciin ta Los Angeles hin caaltu Los Angeles dheengadda jannata addunyaarraa fakkaatu amma daaraa ta'ee taa'u jira jechuudha sigale bilicii jechuun sanum biliciin inni tarrisu kun rabshaan takka kaanaan hin jiruun siin jedhe mee waan takkaan isinii himaa muhamma bilicii irra dhaaban kana muka akkasii Finfinnee keessa dhaaban sanni beeytanii eenyu ko kontiraata fudhateef Adaanech fichisiifte beeytu Amaaruma arrabsan kana jechuudha mucaa Amaara Oromoof kontiraatan kennu ifaa san ammoo dizaayina isaa eessatti hojjechiisan Chaayinatti hojjechiisaniiti sigale dizaayina isaa ichitti hojjechiisaniiti kammoo muka indirra dhaabbatu kana guutuu kontiraata fudhatee itti tujjaaromee itti haftaamii ta'e warruma isaan gartee si dhufu jira maarree si dhufu jira yaani kana kontiraata isaanii fudhatee jechuudha Oromoon hin fudhatu abbaan feete na kijibsiise yoo isin wanna jechuu baattan amma qaawun himaa'u eenyu kanatti hime waan beektaniif hin xiqqoo sodaachuu jira malee wal nyaatu duraan bartanii nama san nyaattan jeetiin sodaachuu jira malee mucaa Amaara maqaasaatiin beeka ama khafite sigale Amaarri fidee dalagachuun rakkoo miti na biratti garuu kijibuu akka nama sabaa kanaa yaadu akka nama sabaa kanaa dhimmamu
akka gartee jaawarfaan amaara kana wajji wal tahanii gartee mootummaa ummanni isaanii aangorra kaayyate mootummaa oromoo dhimma mootummaa oromoo deebisuu deemtu mootummaa oromoo harka fudhachiisu jirtu mootummaa muslimaa harka fudhachiisu jirtu masha Allah akka waan gartee san aangorra kaasuu deemanitti waan ibsaniifin muka dhadhaabbatu kanuma inni billici irra kaayee kanaa namni fide jaruma komatan sanii beeki gartee importii fi outportii keessa eenyu ka jiru tujjaarran biyya sanii keessa taapteeni tokkorraa hanga 10 lakkaa'e oromoon takka keessa hin jirtu ekonomii biyyattii namni to'ate isaan ammoo inni as deebi'eeti kana hunda isaan harka geesseeti qawwee miliyoonaan hidhachiise raashina haadha oromootii fi abbaa oromoo kana qit godheeti maallaqa irraa guuree raashina bitee chitti ol ergaa jechuudha aboo raashinne isa deema makalaakiyaaf deemaa barsiin jira makalaakiyaa ma sigale fannoof deema sigale fannoodhaan ammoo dawwalaniiti bakka kanatti fudhadhuu jedhaniin maal rasaasaa fi nyaataa fi yoo xiqqoo duraa irratti karaa bananiitiif gondar dhoyitee barfannoon jedhi meeshaa hundaa walii qabattee qottii jechuudha akkasitti isaan oromoo masruufsisaati humna isaanii jabeessaa sigale yoo barbaade isaan gootaati asii hanga jijjigatti lolchiifadha jecha sigale ammoo si maal ja hay fannoon si dhufu jirti bar si haa fannisu abbaan fed shayxaanni yoo dhufe namicha kanarra wayyaadha shayxaanni gartee addunyaan guutuun afaan beeytuun amantii beeytuun salaattee firraa kadhachuu jirtu hon garta yoo dhufe namicha kanarra wayyaadha sigale saniifu ifii gartee humnatti godhaa gaazatti amma wantaan ani isin saaxile takka yaadattani isin bari yaadatta waarin ani isin joogana sigale fannoo walla gaheese jaaramte jansa qawwe dhiisuu fi deema an information clear arkadheetiin isinii mee beek waan san wanni sun ichuma dhaamte gartee mee eegan Allah fi waraabe boota mee amma namni dubbatu ni jira fannoon ichisa soote ni jirti maaliif abbaa hoggisuma yaabo rabbii ji ummata oromoo fixuuf deemaati if kenni gabbay dubbadu naan jansi yale clear mee waan san amma dhageessanii fannoo wallagga jirtii maar amaaraa fi gartee warra gartee amaara ozoon hin ta'in warra ifi ergatuuf qawwee dhiisuu deema mootummaan naannoo oromiyaa qawwee raayinaan jenne akkami qawwee jararraa hiitanii oromoon ammallee dhumne ammallee cabne ammallee lafarraan buqqaane sigale ammallee humna qabdii dandeeyti qabdii dhageeyti qabdii akkamitti oromoon duudin cinne qawwee jaraanan itti hidhachiisarraa hiitan je'eeti shimallis fatte aaree jee isiniin himneen karaa kamiin dhiifnaaf jennaan pilaana gartee fannootu wallagga jaaramuu deema ja'a karoora san namni tume isaa jechuudha karoora san saaxilii je jaan information clear isinii kenne wanni sun ichuma dhaamte gartammoon gara sigale ichuma dhaamte barfannoo wallagga jaaramuu deemte marreja isaan duraan oogisuuf kaanii jechuudha sigale nuti hoggii isa jala tattaa'u jirraa hoggii isiniin jennu afaaniin miti hojiidhaan sigale hojiidhaan tadhumaatii teetii taniin amma siyaasa utana cleariin siyaasa jira gana makalaakiyaa si gajjachaasu jira sigale milishaa fi makalaakiyaa wal taraa si dabranii si fixuu ta'a dhumaatiin ganaan siin jira yoo hayyoota keetirra dhiibbaa gootee akka isaan tokko tahanii sirna kana xumura sirraa godhan hin goone yoo teesseetuma siyaashaan gullitti boohichaa qofa ol ergaa oolte boohaa oolte dhumaatiin teegganaadhaan siin jiboo sigale waan bineensa kana dhawaa hundu waboo jabeeysi adeero waboo jechuun humnateeti jaawar jechuun sammuuteeti taayyee jechuun duydakeeti lammaa jechuun harka keeti hawwayin qabdu sigale hayyoota kee qindeessi jabeeffadhu dandeetii isaan qabanii hayyoonni keenyaas wal hin baqatina wanti nu hunda geessi sigale isin hunda geessi goggo
Meelaala ummata hayyoota naannoo biroo kana faa seenaafsisanii bira. Sigale. Fannoodhaan nu afeeraa jedhaniin doktoroonni piroofeesaroonni maali hayyoonni keenya hoo woboodhaan koottaa hayyoon teessan takka. Sigale. Walit dhuftanii bineensa kana xumura godhuun dirqama. Saani tokko dheedeef. Sigale. Marga fixuu hin danda'u. Namni tokko hayyuu ta'eef waa takka fiduu hin danda'u. Gowwaa hodhayyoo waliif fidde. Sigale. Loon hoolaa 100 kan leenci tokko hoogganu moo leenca 100 kan hoolaan hoogganuutu injifataa yoo siin jaan amma hunneen waa takka hoolaa hoogganaaf bibii jechuun natin qawwee fi waan isin lafa dhiittu kan nuti keessa beena waa takka kana waan takkatti hin hisaabin. Sigale. Namo gari asii bucceen koo keessa qaatise maaliif waan isaan OBN fi maarree kanarraa lafa dhiitan kan bakka mootummaatti fakkaatise. Wanti adeeroo game is over. Wanti harkaa kuttee jirti sigale. Namichi madaa'ee jiraan siin jeganaa millaacumaan jiraata hanga jiraatu. Millaacii kana gabaabsu qabda. Akkam godhuun raayyaan ittisaa kun ilmaan keeti, obboleeyyan keeti, qunnamuudhaan dubbisuudhaan. Sigale. Amaarri kamii raayyaa ittisaa kana ifi qabe. Dubri amaaraa bibbiriidhaan እንደዛ ነው አንተ ሙልጌታ እንደዛ ነው ይጥላል ብረኸይ በቃ እንፈነው ይራንፈቴ አሲ ቲግስ ቲቪ መስገረሚ ወጂ ሰሚዱ አይጎዳው ላይ ሲል መታዳን ደለጉን ገርቴ መከላከያ ከነ ifi qabde obbolay jolleetee nyabar ሲል jolleetee nyabar namni gartee diinan godhattu fi qabda nama PPS jiru fi qabda qawwaboo keessa jiru fi qabda nama kana gartee qabsoo teetiif firee dummeessaa diina xiqqeessaa deemtaa jechuudha fannoo fi qabda sigale waliin dumaa jirra waliin buqaa jirra sigale waliin rakkachaa jirra akkuma nufitu jiru kanatti amaarri dhumutti jiru amaarri meenaa himi mee amaarri dhumutti jiru dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nuti dhumu jirru kanatti osoo dhumu jirru maali jecha wal jibbina kan nufitu san firraa jeesuudha malee so sabni keenya dammaquu qaba inni amaaraan ga tokko ibira kaaye Daani'el Kibret ibira kaaye maarree ibira kaaye kana wajji sifita zamana khaaseen Daani'el Kibret irra shayxaana sigale Daani'el Kibret jechuun shayxaana guddaa irra guddaati zamani khaaseen qabsaawaa uibar qabsaawaa bar mirgi sabaqiyyaa eegamu qaba mirgi amaaraa eegamu qaba jee qabsaa'u jiru mirga saati jechuudha sigale ati khamirga kheetin kabachiifattu zamane khaasee jibboozuun hin taane zamane khaasee caalaa jabaa jaarrachuun ni qabdaa tokkummaa isaanii wali dhiibuun sigale wali dhiibuun tokko tahaa sigale tokko tahaa naqoota wal dhageeffadhaa jettee hayyoota kee walitti oofuudhaan sigale arrasilaa dhiibbaa gootee lammaa gabbaafte addunyaan guutuun Itoophiyaan si jalaafti hanga inni jaalatamu hanga inni dhageettii qabu hanga inni beekumsa qabu hanga inni ijaaruu danda'u sigale jarreen naan waliin dhiibisiin juu kun amma ijoollee marroo fi taayyeen faan ijoollee wajji baratte ijoollee garaa wal beektu jaawarii fi lammaan hanga wal jaalatan ni beektu sigale bar nama waliin beeyne khaabaa khibbaa waliin dhiibisiin jechaan jiru san gubbarraa lammaan hoogganaa taayyee ture nama wajji dalagee wal beeku sigale ati dhiibbaarra goonaan namni kun gartee duraanu akka gartee wanni wal qabata malee sigale amma maal je'aniiti namni gartee garagara yoo ati hey jetteen duraanuu morma wal beeku jechuudha sirbuma qofa eegalu malee mormi qabeeku wali sirba jaan sigale duraanuu morma wal beeku jechuudha marroon as bahee maal jee taayyee jechuun nama akkana jee amala nuti taayyee irraan beeyne bereedaa hunda nuyi mun turre maaliif warra wajji ture warra wajji qabsaa'u ture jechuudha sigale warra wal beeku jarriina walitti gartee tokko goone
fuula duratti haa tarkaanfannee bineensa kana xumura haa goonu kan isin jechuu jiru. Saniifuu nama jaarameetu gartee sabaafillee sagalee ta'a. Nama jaarameetu gartee firii yoo dhuftellee firii san fudhata. Piippiin maaliif fudhattee wanta waan jaaramteef mee piippiin jaawar caala qabsaa'e Abiyyi meenaa. Abiyyi wanni itti muummicha ministeeraa ta'uu danda'e jaawar caala dhageettii qabamoo, jaawar caala hayyummaa qabamoo, jaawar caala politikaal saayinsii ta'emoo maali? Waan ijaarsa qabuufi. Sigalee. Qeyroo Itoophiyaa akka qalabatitti jaawar harka kaayyate san wanni harkarraa baasee harkasa kaayyateef maali? Waan ijaaraminsa keessa jiruuf. Jarri kun ijaaraminsa keessa naqu qabna jechuudha. Dhiibbaarra goone sigalee waan kana mariif dhiyeessu waan safaataa miti wanni naasuuf jiru. Sigaluu qabdi. Duuti itti fufti. Duuti tun akkatti hin fufne yoo kan barbaaddu taate ijaaram. Ijaaram. Namni kun sirna isaa malee irra sin kaayyanne siin jeetiin jira. Aangoo isaa malee, kursii isaa malee, ati feetu du'i, feetu nyaadhu, feetu dhugi, dhimmi kee isa yaachisu. Hoggiitti tole ke'eeti mana ati gartee sadaqaa kadhattee as ceetee ciceetee kuulii jaarrattee gartee ilmaan gubbaa qorqorroo lama keessa dhufee diigaa jechuudha. Sigalee. Dhufee diigaa jechuudha. Maaliif akka namniif jibbee bakka raayaa ukuun dhumu barbaadaa jechuudha. Sigalee. Ilma namaatiif huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu. Huumaanitti wanni jaamu isa bira hin jirtu. Sanuu eeba haadholeetiin hin ijjitaa. Haadholee boochisaa. Ilmaan asirra kaayyattee mimmaa kana xuruurrachaa haadholee karra yaatu sana meelaala. Amma jaarsa tokko faan garree kan jaawar poosti godhe. Ilmaan kiyya gaastirii keenna jira. Kottu bahe jaa. Ija diimtuu garsiisaa hawaasni yooniif ija diimtuu garsiisan malee kabajaa namaan kennu hawaasa ulee bareejee namni leenjii kenne isa. Isa namicha kana. Ifi afaan dhooyfateeti akka nama humaan balleessini taa'ee gartee harka hofa keessa kaayyate akka miskiinaa godhata sigalee. Bir nama dubbiin ajaa'ibaa galteefi bada. Sigalee. Garuu filima dafee namni jala dhaqqabu kana taphata sigalee. Soo kana hunda diraamaa kana hunda ummata keenyarraa seenaa godhuudhaaf ijaaramuu qabna jechuudha. Ijaaramuu Oromoo qofa osoo hin taane ifiif qopheessinee sabaa sablammii wajjillee dubbachuudhaaf qophaa'uu danda'u qabna jechuudha. Hawaasni keenya dammaqee awwaaniin si kadhu waan hayyoonni keessiin jee fudhachuudhaaf qophii ta'e. Ijoolleen qabsoo ta'e keessa guddatte, mooraa kee keessa guddatte, nyaachiftee obaaftee guddifatte. Nama haambii waraanatti hin guddatin. Kun amma bar haambii guddate sabaa guddise hin jaamu qaallichi maangoo qabu kun haambii guddate. Haambii tana keessa si cafaqan wanna si godhan mataan taatu si tuqama waa hedduutu gartee ififuu maraataa taataa jechuudha. Tanneen amma ijoolleen amma walitti dhiibii tokko godhisiin jiruun ijoollee mooraa qabsoo Oromoo keessa dhalatte. Mooraa qabsoo Oromootiif torchi taate hidhamtee caccabtee xiqqaattee arrabsamtee kabalamtee itti tufamee saba kanaa jecha. Sigalee gidiraa meeqa gartee jechuudha. Gidiraa meeqa garte. Laal yoo dalaydee argatte moo yoo akkanuma si dhufee irraa sa'oo mattamee naayim. Yoo dalaydee argattee bakka carraayitee huuy jettee. You are your window. Yoo carraayitee argatte moo yoo akkanumatti rabbi Allaahtu nasiib akkanumatti tujjaara si godhe. Akkanumatti abbaa qabeenyaa yoo si godhe. Qabeenyuma sanuu akkatti manaaj gootuu si rakkisaa bara. Qabeenyuma sanuu akkatti manaaj gootuun beeytu bara. As facaaftee bireedduu tana makiinaan bittee maaliin manaan jaartee maaliin goote yoommoo zeeroo irraa kaatee carraayitee caccabtee gartee itti fidde
sigale itti fidde wanni kun gartee dhiiga keeti warra wajjin cinqamtee jira warra ollaa wajjin cinqamtee jira aalii gartee fagoota wajjin cinqamtee jira wanni kun sa'oosi seenti je sa'oon coraa gurraacha jette oromoon ogi mammaayitu coraan gurraachi kun hangamte akka silaalata sa'oon coraa gurraacha jette amma kun karumarraa qabsoo oromoon rabbi fidee joolleen na walitti oofi jiruutun tarakkattee cinqamtee itti taphatanii gartee wanni namaan hin jaamne hundi jaamteeni sa'oosiiti jechu yoo harka seente gartee laal halkan oggii tokko rafu tokkootu harkatti eegaa jechu nu harkaa buuti jeni kun ammoo itti tujjaarame itti injooy godhee itti gartee bebbereeddoo amaaraa tana hunda indazaa na hojjechisiise he don't care maaliif duraanuu qabsoon kararraatti dhufte jechu kararraa waan lafatee isu rabbitti fide jechu nasiiba sigale saniifuu ummanni keenya laal nama gartee qabsoof ayaa qabu nama qabsoof lafaatii qabu nama qabsoof gartee ni jiraami itti lafa waan itti lafaate takka bar maaliif rabbiin halkanii guyyaa khayii soomanii salaatii cinqamii rakkadhu agabuu ooli maal na abbadi maaliif jannataan seekanna wanni itti rakkatin bu'aan qabdu silaa bar rabbiin ozoon hin salaatne ozoon hin soomannees arjaadhaa seekannuma qaba laffa'ii jechuu harkisiisa osoon hin laffa'in akkanumatti itti dhufee jechuu namichi Allahtu nasiib akkuma jaraan jeesani anuu wayin annin dhufee ijoollee yoo barattee dhiiftees tiktok irraa teessuu dhiisaa jedhan sigal akkas irraa wanni sun dhugaa bee jechi dhugaa guyyasuma dubbate sigale saniifuu jarriin anjuu kun gartee warra rakkatee cinqamee gartee yaa rabbi maana uumtetti rabbi diina jalaa baase waan ta'eef walit dhiibnee jara kana tokkummaa isaanii uumne lammaa magarsaa jaawar mahammad taayyee dandaya marroo dirriba sigale marroo amma fildi marshaal godhu qabnaa fildi marshaal sigale amma muummicha ministeeraa jawwee goonamoo lamma goona eenyu goonamoo lamma goona jawwee nekisti taayyee pirezidaantii naannoo oromiyaa sigale akkasitti aangoo dafuuneetiif wanti isin geessisi sigale warri jala yaatanii si sokke oduu himaa jira sigale waajjira galii fi maarree jira waajjira miitirkishoo jira so aangoon hedduudha bar nu hunda warra akka sheekaa butaa kana hunda warra asirraa laayifii sigale waraabu kana hunda nu geessi bar ay lammaa miti lamma goona boo so lammaan kun beeyta haasawa kana yaboo banni haasawa bar so san ni filanna rakkoon hin jiru saniifuu wanniin isiniin jiru wanniin isinit dhaammadhu obboleeyyan kiyya du'a oromoo dhaabuu barbaadda mana oromoo kan diigamne dhaabuu barbaadda hawaasni yoo hin jaaramin loonni beeytame loon akkanuma didididiju san yoon ijaaramin yoo kallattiin kaayiniif hawaasni gartee maa ka'eef irraa lolle maa maar akkamin lola hawaasni hay hawaasni akkamin lola awo jawwee immoo eekamin irra guddaan namaa jawwee jaaba bulamma jawween simoo bakka adiisiif ati duraanuu waa namaa dhiisuun tokkoffaadha obbulammaan rakkoon qabu miskiin inni siif dhiisa inni duraanuu amaluma isaati waa namaa dhiisuun sigale ay lakkii obbulammaan jala dhufe jaawar jala dhufe saniifuu anammoo wanniin isinit dhaammadhu wanniin isin kadhadhu obboleeyyan kiyya ijaarama yoo ijaaramne gartee tabba baana
والقودو والقتشلو والركسو والميدو ديسا sigale gandumma walqoodu gosumma walqoodu dhiisa tokkummaadhaan saba keenya sagalee tahanja sheekka abbuta baay'ee isin jaalata baay'ee isin kabaja tanuma gartee sheer walii godhaadha namni gartee duutii mucaa saniitti dhagayamte viidiyoo kana sheer godhi sagalee tahiifi an wanniin juu laal Donald Trump maal jeni beeyta yoo nama Ameerika afran Hamas harka jiru san Hamas gadhiisuu baatte waan Hamas bu'a lammii Ameerikaatti hojii qaldiin hin jirtu jedhe takka jii qabadhume Joe Biden maal godhe ummata Ameerikaa ha hidhaa jiruuf jecha Kuuba terroristii jalaa baasee ummata kiyya isaan gannaa dhiisii jedhe hoogganaan ummataa dhimmamu kana ummata jechuun fooyyee miti kun ammoo qaallicha hoggii ummanni dhume lakka ummanni boohuun inni gammada lakka ummanni rakkatuun inni gammada enjoy itti godha isiniifuun galu jaani isiniin galuu waggaa 20 booda isinii galaa jaan sigale saniifu waggaa 20 booda naafi ati jiraachuu rabbii beeka amma inni kabajaawwanni isa gaafa nurra deebine ummata waggaa 20 booda kan amma carraaquu fi jiru san bulchu qaba malee nu bulchuun qabu digale ummata waggaa 20 booda kan yaaduu fi jiru san garteemi bakka filannoo لما في جوارت أكمل تكوبو أنقرت أنجمان إنجرو خدير أنقرت نمني قارين لما نديسا لما يادنا لما نديسا في يوتي جبدو تاتي ديم جان لما نرنكاين ما لسه رقت لما نسون الرنكان نيو ديم جان ديال بنمني ديرتي كزين جرتو والله نمجس مسكينه نمان قصدك كجالة ميدي نمان جوزي يلي حقا الرابر حواسا خيسا بهودي دي أني حواسا خيسا بهودي دي حواسا نركت جاجرا يا لما تقوم دبر جاني رب ستاد تقوم دبر جاني نمان قصدك كوزو جالة لك أبو أنغو بليسا خي جبرا درون دابر جيريسو لما مغرسا خبجا سيمالا باية إسا جالنا والله Ayye akkasi nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalata sheekka abbutaati baay'ee isin kabaja nagaan naa jiraadha